بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبلغن كيا كبجمو واي برنوتك إنا الرتي يا رب في الأرض وإني بركته إنه أكاتا ياهو إتومن برنا يجو يا رب في أكاتا ياهو itti hojjetannu jechuudha. Imeelii keenya yaahuu irratti akka galfannu baranna jechuudha. Duuba yaahuu hojjechuuf akkuma kaawwanii akkuma paaltookii fi ka biroo fayyadamne san dura dursoo eessa dhaynaa? Internet irratti dhaynee googilii banannee achiin booda googilii gubbaarratti yahoo.com jennee irratti barreessina jechuudha. Achiin booda saayin yookaan ammoo maal jennaan yahoo.mail.com jennaani akkatti nu dhufa yaahoon. Yoo yaahoon akkatti nu dhufe irratti gadi dhoyina hin eeyna jechuudha. Asirratti eega kun nu dhufe hin qabdamo hin qabdu ka jedhu yoo nu gaafate seeti inshaa isaaf jadiid bakka jedhu kanarratti herrega haarawa uumadhu jechuu isaati. Asirratti rukunna jechuudha. Asirratti rukunna jechuudha. Yaahoo isaaba uumachuuf herrega asirratti uumachuuf. Duuba egaa irratti rukunneen booda kanatu nu dhufaa, safhaa kanatu nu dhufaa. Safhaan dhuftu tuni maal jetti? Durri last name jechuu fakkeenyaaf abuu jennaani, asirratti eeyman jennaani, asirratti yaahoo kee akkamitti dhufu barbaada ka jedhu Abu Ayman jedhaani. Abu Ayman fakkeenyaaf kana godhaa. Paaswordiin kee hoo eenyu naan jedhaa. Abu Ayman kanallee jijjiiruu ni danda'a. Abu Ayman paaswordiin kiyya ammoo abbaan ka fedhe filataa. Abbaan ka fedhe filata jechuu garuu dagachuu hin qabnu. Paaswordi masan deebisinaan jedhaa jira. Isuma deebisee barreessa jechuu. Bakka kanatti bakkitee ji'a itti dhalatte jedhaa jaanuwaarii godhaa fakkeenyaaf. Asirratti immoo guyyaa 12 masalan godhaa fakkeenyaaf. Asirratti 1990 godhaa fakkeenyaaf. Saalli kee hoo maali jechuu yoo dubartii ta'e meel ka jedhu kanarratti dhahaa. Yoo dhiira taate female jedhaa. Yoo dubartii taate, yoo dhiira taate immoo meel ka jedhu kanarratti rukuta jechuu. Lugaan tee maal barbaadda yoo jedhaa. Yoo ingiliffa ta'e ingiliffa filadhaa yookaan arabii filadhaa hin filadhaa. Kanas bootaan asteettu hoo jedhaa. Yoo Itoophiyaa ta'e fakkeenyaaf Itoophiyaa jedhee filadhaa. Kana erga filadheen booda mobaayil foon kee naan jedhaa. Imeelii kee hoo qabdaa naan jedhaa. Yoo imeelii qabaadhe imeelii kiyya itti guuta jechuudha. Imeelii kiyya itti guuta. Achiin booda create my account bakka jettu tanarratti rukutuudhaan irra dhahee eega jechuudha. Maal jedha? As-su'aalu sirrii jedha. Su'aalli dhoysaan si gaafatan maa inni naan jedha? What is the first name of your favorite naan jedha. Isarratti dhahaa. Asirratti ammoo roobee jedhaani. Su'aala lammataa irratti illee inni na gaafate ni deebisaaf jechuudha. Booda lakkoofsa tana lakkoofsa mul'atu tana
bakka duwwaa kanatti guuta jechuudha. Lakkoofsa mul'atu tana bakka duwwaa kanatti guuta. Duuba lakkoofsa tana guutuuf fakkeenyaaf S B T 7 N capital F 6 jedha. Achiin booda daan bakka jedhu kanarratti rukuta jechuudha. Kutee akkanatti naa fida Ayman Abuu akkanatti waan kiyya hundaayyuu naa fida lugaan tiyyalle araba tahuu naa fida jechuudha. Achiin booda create start bakka jedhu kanarratti dhahee akka inni naa seenu godha jechuudha. Duuba ni eega naa erga jechuudha. Achiin booda alwaarii bakka jedhu kana rukutuudhaan kanaa ergame kana laala. Maaltu akkanaa ergame badee kanatti baha. Isarratti rukutee marhaban bika jechaatu si ergame naan jedha. Duuba nama erguuf akki godhu bakka inshaa jettu tanarratti rukutuudhaan inshaa bakka jettu tanarratti rukutaa isirratti rukutee asirratti maqaa namichaa erguufi san maqaa namicha erguufi san asirratti barreessa jechuudha. Mawduucni fakkeenyaaf herrega ilaala jechuudha. Achiin booda fakkeenyaaf akka inni naan jedhe dot Ayman at yahoo.com jechuudha. Paaswordiin ammoo akkana jedhaani. Achiin booda bakka ergi jedhu kanarratti rukutee bakka ergi jedhu kanarratti rukuta jechuudha. Ni eegaa maaliif akka erguu dhabe hin gaafadha. Ergi bakka jedhu kanatti deebi'ee rukuta. Maaliif erguu dhabe naan galle jechuudha. Hayyee duuba asirratti dhahuudhaan yaahoo keenya geessinee hin jechuudha. Rabbi warra khayriin itti fayyadaman haa taasisu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.